Ilma koo sin jaaladha. Dhala koo sin jaaladha. Siyaadee ammas sin barbaada akka waan anarraa fagoon si araada jaalallee lubbuu koo anaaf qaroo ija halkaniif guyyaallee sumaafani faaja jirta ana bira bobaa koo jalatti ati anaaf goota mootii jaalalaati si qabbeensi yaadaa kunis akkamitti foolii kee abbuqqachaa afuura kee uladhe utuun ijaan arguu yoonan si dheebodhe narraa yoo fagaatte mee maaluman ta'a afuura kee dhabeen of wallaalee du'a moo jiraatti fajajeen osoon ija qabu arguummoo dadhabee maalan ta'a maaloo of biraa si dhabee lakki kun hin ta'u an si dhabeen taa'u ati lubbuu kiyyaa qaroo ija kooti of biraa si dhabnaan ani du'uu kooti. Of biraas nan dhabduu anaaf sin duutuu nan si boqochiisaa jireenya kee guutuu. Yaa intala Oromoo qal'oo mudhiisonsaa jaalaluma keetuu gubee na boochisaa iji kee kukkuulleen kan nyaara kee jala yeroo na ilaalu ofuma wallaalaa sagalee kiiloleen yeroo ati na waamtu qaamonni miira koo guyyumaan dhaamutu maali wanta akkanaa kan na wallachiisu jaalala miti moo maaf nan boqochiisu. Miirra tamma jettu dhugumaan jiraannaan wayitana dhabdu dhugumaan dhaamunnaan hin shakkin jaallee koo jaalaluma akkana kennaa guddaa akkasii waliin kunuunsina wal fuunee jiraannaa bultii gaarii dhaabnee ilmaan hedduu horree jaalalaan guddifne kanaafuu mootii koo ammanatti siqi dharraa foolii kootii daangaa malee abbuuqi. Jirra jirtuu kabajamtoota dhaggeeffattoota qophii dambalii jaalalaa. Hedduu sin jaallanna. Akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya qophii dambalii jaalalaa har'aaf jenne kunoo eegallee jirra. Qabiyyeen qophii keenyaarraa xalayaalee goleewwan arfan Oromiyaarraatiin nuuf dhiyaatan gara dhaggeeffattoota keenyaatti deebisnee isaan dhageessisuu yoo ta'u dhaggeeffattoonni keenyas yaada qaban karaa toora bilbila keenya akkasumas ergaa gabaabaadhaan nu biraan ga'uu danda'u keessaa'u jaalala waliin wal qabatee kan mudannoo qabu yoo jiraate egaa jaalalli kun mudannoon dhabuumi. Mee mudannoon dhabu yoo jette atis jaalala argiteetuma jirta. Mudannoo jaalala kee keessatti si qunname keessaati mee tokko nuuf himiti dhaggeeffattoota keenya bohaarsinee eegallu. Mudannoo jaalalaa kootii dhaggeeffattoota keenyaaf himuudhaaf fedhii dhabee osoo hin ta'in dhaggeeffattoota keenyaaf har'anan hima jedhee hin karoorfanne waan hin ta'eef ittiin qophoofne yeroo biraa mudannoo jaalala kootii dhaggeeffattoota keenyatti himuu nan danda'a. Nama ta'ee gaafa biyya lafaarra jiraatu namni mudannoo dhabu hin jiru keessaa ugaa akkuma sila jedhee jaalala waliin wal qabatee namni bakka garagaraatti wal baruu danda'a wal baree wal jaallachuu danda'a seenaa hedduus waliin dabarsuu danda'a gargaris ba'uu danda'a. Egaa bu'aa ba'iin hedduutu biyya lafaarra jira waan ta'eef jaalallis bu'aa ba'ii kana hundumaa keessa darba garuu jaalalli yeroo hundumaa mo'eetu argama. Qophii dambalii jaalalaa har'aagaa walaloodhaan kan nuti eegallee walaloo shamarree tokkoo fi dargaggeessi tokko waliif barreessani. Walaloo isaaniif dubbifame kanattis hedduu akka isaan bohaaran abdii qabna. Yaadota asiitii kaanis dhimma mudannoodhaan wal qabate akka isaan itti yaadaati qophii dambalii jaalalaatiifis akka isaan nuuf erganis gamanumaatiin dhaggeeffattoota keenyaaf dhaamsa dhaamna. Eeyyeen egaa kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya egaa kan raadiyoo Oromiyaatiin nu dhaggeeffachaa jirtanii yaada keessan ammallee nu biraan ga'uu hin dagatinaa isiniin jenna. Yeroo baay'ee egaa jaalala gaafa jedhamu miiruma adda ta'e yookaan immoo korniyaa yookaan saala garaagaraa irratti qofa waan inni mul'atu miti jechuun dhiiraaf dhalaa qofatu wal jaallata jechuu miti. Jaalala gaafa jennu jechi isaa bal'aadha. Waan ibsamee dhumuu hin dandeenye fakkeenyaaf ani fi ati waa'ee jaalala ammanii haasofne yoo jenne dubbannee hin fixnu daangaan jaalalaa hin beekamu yoon jedhee natti salphata. Jaalalli haadhaaf ilmoo gidduu jira, jaalalli haadhaaf abbaa gidduu jira, jaalalli
hiriyoota lamaan gidduu jira. Akka waliigalaatti hiriyoota keenya ni jaallanna. Waa hedduu dhagaa jaalalli ollaa keenyas jaallachuudha kan nuti qabnu. Nama waliin jiraachuu keessatti jaalalli bakka olaanaadha kan nuti qabu. Namni nama jaallatu nama nagaa ta'edha, nama nagaa qabudha. Namni nama hin jaallanne nama ofillee hin jaallanne ta'uu danda'a jechuudha. Kanaafuu gaafa waa'ee jaalalaa kaafnu kallattiidhaan waa'ee haadha manaa fi abbaa manaa qofa osoo hin ta'in yaada bal'aa kana kaasuu ni dandeenya jechuudha. Kibeki jaalala yeroo jedhamu wanta jecha tokkootiin ibsamu miti akkuma ati jette kanayyuu jaalala hedduu isaaniitu waamteetu jirta. Jaalalli waaqa duukaa nuti qabnus ni jira. Gosoota jaalalaa keessatti amma fakkeenyaaf jaalalli sun jaalala agaapee jedhama. Wanta ijaan hin argamne tokko jaallachuu isa jedhu sanatti wal qabata. Sababa kamiyyuu kan hin qabne jechuudha. Sababa kanaaf jechuun dandeenyu garuu amma dhumaatti waan sana jaallachuu jaalala isa dhugaatii jechuudha. Jaalalli kuni egaa gaafa akkas jennu obsi namoonni sababa garaagaraatiin nama jaallachuu danda'u jechuun akka namaatti gaafa yaaddu namni amala isaa gaafa sitti tole jaallachuu dandeessa. Bifa isaa gaafa argitu jaallachuu dandeessa. Namoonni kaan immoo ulaagaa garaagaraa qabu tarii rifeensi ishii waan guddaa ta'eef yookaan waan dheeraa ta'eef hin jaalladhe waan iji ishii gurguddaa ta'eef waan hedduudha keessattuu amma ulaagaalee jaalalaa isa jedhu kana keessatti namni tokko amma jaalala dhiiraa fi dubartii yookaan immoo jaalala koorniyaalee adda addaa irratti hundoofne yoo dubbanne keessattuu dhiirri maal ilaalee jaallata durbi immoo maal irratti hundooftee jaallatti isa jedhu adda addummaa xiqqoo ni qabaatu. Yeroo hedduu dhiirri dubartii tokko yookaan immoo durba tokko nan jaalladha yeroo jedhu haala deemsa isheeti jaallata ta'a. Haala isheen itti ejjettu ejjennaa miila isheeti. Qaa. Isinis yeroo hedduu dhiirri akka kana ilaalu waan beektaniif deemsa keessatti anillee keessan jiru akka barbaade jechuu dandeessaa. Tole kan biraa'oo. Mudhii ishee ilaaluuti danda'a. Kan keenatti maa jirte jechuudha tole. Kan mudhiin sonsaa. Kan mudhiin sonsaa akka sila walaloo irratti dhaggeeffannu. Akkas taanaan gaafa furdatte maal godha? Nan furdisu kaa. Fakkeenyaaf dubartoonni sababa garaagaraatiin qaamni isaanii dabaluu danda'a. Keessaa'u dubartiin gaafa deessee kaatu mudhiin inni dura mudhii sonsaa ture. Waanuma garbaa ga'uu danda'a. Ta'uu danda'a. Oggas maal ta'are? Garuu namni tokko yeroo jaalalaan qabamu wanti qaama nama sanaarraati jalqaba yeroo jaallatu kana ilaaltee jaallata. Boodarra garuu namummaa nama sanaati jaallata. Namummaa nama tokko jaallachuuf ati jalqaba nama sana arguun dirqama sitti ta'a. Otoon argiin jaallachuun jiraachuu dhiisuu danda'a. Tole akkasumatti gaafan taa'ee yaadu waan tamaasaa jirtu. Saayinsii jaalalaa keessas ni jira. Garuu irra caala namni gaafa haasa'u waanuma mataa isaatii ilaalcha mataa isaatii haasa'u waan ta'eef an akkasumatti nu badhagaa. Akkam jettaati silaati dubartiin tokko an isheen dhiira jaallattu yookaan immoo shamarreen tokko an isheen dhiira jaallattu maal irratti hundoofteeti jettaati? Egaa akkuma isin jedhee atamma kan kee haasofteen jedheemi namni ilaalcha garaagaraa qaba. Tarii an dubartoota hundumaa bakka bu'uu dhiisuu nan danda'a. Ilaalcha mataa kootii miira mataa kootii qaba waan ta'eef tarii inni nani in ta'a jedhu nama kaaniif ta'uu dhiisuu danda'a si gala miti. Akka waliigalaatti garuu nama daddafee oduu jaallatu kana hin jaalladhu. Duraan dursee siyaaga'u nagaan koo jaallatamaaf kabajamaa kan taate jaalallee koo duraanii Biraanuudhaaf akkam jirta Biraanuu fayyaa keetii osoon baay'ee si jaalladhu oduu namaaf jecha jaalala koo bishaan itti naqxee na dhiistee deemte homaa miti anaaf waaqayyo jira jaalala akka dammaamii ooftotti summii naqxe waadaa waliif galles bishaan itti miiccitee deemuu keef baay'een gadde maalan jedha kennaan ani siif kenne fudhattee qalbii koo sirarraaftee nagattee deemte homaa miti galanni jaalalaa yoo akkas ta'eef haa ta'u Biraanuu ani garuu jaalala horii osoo hin taane jaalala dhugaan siif qaba ture ati garuu haala hundumaa keessatti na dhiiftee deemte Biraanuu ani kan carraa kun dhabu siifis jireenya gammachuu akkasiif baasu rabbiin siif kadhadha homaa miti waan ati naaf gooteerraa waan ati na gootetu madaallee kaase dubbachuuf imimmaan koo hanqoo afuriin maddii koorra yaa'una dhorkeera Biraanuu dhugumatti mammaaksa Oromoo tokko na yaadachiifte wanti calaqqisu hundi warqee miti yaada jedhu nama ajaa'iba waa hundaafuu Biraanuu walaloo armaan gadii kana si affeereera mata dureensaa baga deemtee jedha atis baga deemtee na dhiiftee kaabeenu
aniyyuu lammata jaalalattiin seenu. Eenyutu argate kan jaallate mara. Hawwee kan argates eenyumaa yaa jara. Jaalalli qulqulluun eenyumaaf milkaa'e. Waadaas waliif galee eenyu galma ga'e. Faayidaa barbaacha eenyu waliin dha'e. Jaalalumti qarshii akka galmaan ga'e ni ilaallateenyee gaafa fiixaan ba'e. Sirba Daawitee Mokonnon keessaa isa baga deemtee jedhu si affeereera. Nagaatti jaalallee kee dureeti. Baga deemtee galanni jaalalaa yoo kana ta'e allamuudhaaf ta'e annama jaalachuun asirratti jiili deemi jaalala kumattee. Baga deemtee galanni jaalalaa yoo kana ta'e allamuudhaaf ta'e annama jaalachuun asirratti jiili deemi jaalala kumattee. Duraan dursaa nagaan si gaafadha. Fayyaa keetii akkam jirta? Ati amma eessa jirtaa? Jaalallee ko maaluma hojjechaa jirtaa? Kan kee waan baay'eetu gaaffii natti ta'a. Ani yeroo hundumaa waa'ee kee ajaa'ibsiifachaan jiraadha. Garuu maal jedhee akkan baasee ibsadhu natti ulfaata. Ani waan tokkon siif ibsuu barbaada. Innis maalii jettee yoo na gaafatte waan jaalallee kee na godhedha. Asirratti jaalallee ko naaf hubadhu. Waan ati na goote siin hin jenne. Waan jaalallee kee na godhe malee. Anii fi ati bara 2005 daree tokko keessa teenyee waliin kutaa salgaffaa baranna turre. Baay'ees walitti dhiyaanna turre. Ani yeroo kana hin sobdanaan hin jedhin malee akka lubbuu kootiin si jaalladha. Ati garuu narratti hin beektu. Ani of keessatti dhokseen si jaallachaa ture. Yommuun qofaa koo deemu yookaan yommuun qofaa koo taa'u sammuun koo waa'ee dhuma kee herrega. Onneen koos waa'ee dhuma keef dhikkifatti. Humna kootiin ol si jaallachuu koo irraa kan ka'e waa'ee jaalalaa guddaan ajaa'ibsiifachaa ture. Ammas immoo ajaa'ibsiifachaatuman jira. Jaalala kana siif ibsuuf yeroon qofaa koo jiru nan murteeffadha. Yommuun si bira gahu immoo sodaatu keessa koo guuta. Siin na jaallachiise sitti himachuu ammoo baay'ee na sodaachise. Ajaa'iba jaalala. Yommuun si argu ija kee keessa, fuula kee keessa, morma kee jala, ija laafaa tokkoon akkaattuutti akkaatti natti hin beeknetti ilaaleen hafuura koo baafadheen jaalala kee dhandhama ture. Garuu kan tole immoo yeroo yerootti si arguuf haala mijataan qaban ture. Osoon akkasiin gubadhuus barri 2005 xumurame. Ammas yeroon isaa keenyaan barumsa kutaa 10ffaa bara 2006 waliin jalqabne. Onneen koos jaalala keetiin o'itee akka sibiila ibidda keessaa baheetti keessa koo waaddi. Ati yommuu kolfitu ani ilkaan keen ilaala malee maal akka ati kolfitu hin qalbeeffadhu. Ammas sodaan keessa kootiin banneef ammas jaalala koo sitti ibsachuu hin dandeenye. Osoon har'a boor sitti ibsadhaa jedhus barri 2006 dhuma jala geesse. Anis yommuun qofaa jiru keessi koo gar malee na loluu jalqabe. Ani maal ta'eenini jaalala koo kana isheetti ibsachuu sodaadhaa jedheen of tuffachuu eegale. Murteeffadhee har'a ishee gaafachuun qabaa jedhee bakka ati jirtu nan dhufa. Yommuun si bira gahu immoo sodaadheen waan biraa sitti odeessaa ooleen gala. Yommuun si biraa deemu immoo ofirratti ka'aan deema. Guyyaa tokko haala kanaan kan wal fakkaatu karaa qophii dambalii jaalalaa raadiyoo Oromiyaa irraa dhaga'een waa'ee koo eenyutu itti himee jedheen yaade. Yookiin immoo kan akka koo rakkachaa jirutu jiraachuu danda'a jedheen tilmaame. Ammas osoon jaalala koo siif hin ibsiin qormaata biyyoolessaa kutaa 10ffaa fudhannee adda ba'uuf yeroon isaa ariifatee ga'e. Yeroo kana jaalalli kee ittuu nama raachuuf ka'e. Osoon akkasitti dhiyaadhee jiru nama biraa sitti erguufis nan qaane. Akkan cal jedheen teenyeef ammoo nuti walirraa adda fagaachuun keenya gaheera. Kanaaf furmaata naa ta'aa jedhee kan hin yaade xalayaan si beeksisfachuudha. Akkuman yaade xalayaa barreesseen gaaffii jaalalaa yeroo jalqabaaf si dhiyeesse. Safuudha. Ergan akka asheeta boqqolloo abidda biratti waadamee gubadhee boodadha. Xalayaa kan ergan sitti kennees dubbifadhuu siin jedhin hatattamaan si biraa deeme. Ergan sirraa siqees gammachuun natti dhagahame.
Maaliif yoo jette ba'aan waggaa 2 ol baachaa turetu xinnoo natti salphate. Atis erga xalayaa kana dubbisteen booda gaaffii gaafatamteef tolee jaalala kee keessummeesseera kan jedhu xalayaa naa barreessitee naa deebiste. Uffee jedheen anis guddaa itti gammade. Waliinis taphachuu jalqabne. Garuu akkuman jedhee adda bahuufis qophiirra jira. Kan adda nu baasaa jirus barnoota. Anaaf ati wal jajjabeessinii lakkoofsa bilbilaa keenya wal jijjiirree ati kolleejjii seentee barachuuf gara magaalaa Nagallee Booranaa deemte. Ani ammoo kolleejjiitti seenee barachuuf gara magaalaa Yaabelloon deeme. Jaalala keenya kichuu sanas dhiisnee adda baane. Kunis jalqaba bara 2007tti. Adda fagaannu illee bilbilaa yeroo hedduu wal argina turre. Garuu deemsa keessaa bilbilli kee hojjechuu dhabe. Akka ati jijjiirrattes naa gale. Anis eega keessa kottu osoo hin gaddu barumsa koo itti fufe. Kana boodas yeroon boqonnaa keenyaa geenyaan walitti deebinee magaalaa Bulee Horaatti wal argine. Fayyaa fi nagaas sirriitti wal gaafanne. Itti aansuudhaan waa'ee jaalala keenya yommuun kaasu haalli akka dura jenne miti. Jijjiirameera naan jette. Akkatti nama biraa jaallattes naaf gale. Ta'us garuu sirriitti adda hin baafanne. Kanaaf yaa jaallee koo ani dubara biraa jaalladhee waan hin jirreef onneen koo sumaan eegaa jirti. Kana beekiitii xalayaa kana karaa dambalii jaalalaas ta'e karaa hiriyyaa kee yoo dhageesse akka furmaata tokko naa kennituun si eega. Jaalallee koo ijoollummaatti kaasee kanan gar'aatti ishee jaalladhu godina Booranaa aanaa Bulee Horaa ganda qilleensa Mokonnisaatti argamtu Teezzitaa Xibabuutiif. Jaalallee kee ijoollummaa hanga har'aatti kan ba'aa jaalala kee baatee rakkachaa jiru dhalootaan bakka ati amma jirtu kan ta'e amma garuu godina Booranaa magaalaa Yaabellootti kan argamu Bariisoo Turee irraa. Haga nagaan koo kan onni korraa madde tulluu qaxxaamuree kalaan addaan kutee qilleensa keessa balali'ee bakka ati jirtutti nagaan koo si qaqqabu. Jaallatamaa jaalallee kootiif akkam nagumaa jirtaa mootii koo ani nagaadha. Garuu halkanii fi guyyaa waa'ee jaalala keefiin dhiphadha. Garuu si yaaduu korraa kan hafe ani nagaa kooti. Mootii koo yommuun waa'ee jaalala keenyaa ibsu kam jedhee kam akkan isuu wallaala. Baay'eensu jaalladha. Mootii koo gaafa aniifati mana barumsaa tokkotti akkasumas daree barnootaa tokkotti waliin barachuu eegalleen yeroo muraasa booda jaalala keen qabame. Ijji koo bakka ati jirtu hundatti naannoftee akka lakkooftuu sa'aatii sirra qubatte. Onneen koos akkan si jaalladhu na dirqasiiste. Bareedinni uumamaan siif kenname nama ajaa'iba. Bifti kee magaala, ijji kee kuullee, dhaabbanni kee namatti tola. Akkasumas amallee fi qalbiin namaatti qabbanaa'a akka aannaniiti. Mootii koo anis yeroo muraasaaf akka turreen yeroo booda gaaffii jaalala koo siif dhiyeessuufan dirqame. Anis gaaffii jaalala koo siif dhiyeesseen mootii koo ani sin jaalladha. Onnee koorraanan si jaalladha yommuun siin jedhu atillee bifti kee duumessa waaqarraa natti fakkaate. Guyyaa sanaa eegalee atillee na dubbisuu dhiiste. Maali laata? Yaa dhaggeeffattoota qophii dambalee jaalalaa. Namni sin jaalladha yoo jedhan naman dubbisne jira? Mootii an onnee koorraa waanan si jaalladhuufan yoomiyyuu si obsuu hin danda'u. Mootii koo baay'ee nama rarta. Yommuun ani siif bilbilullee bilbila keenya jalaan kaastu. Kana hundumaa maaliif akka godhaa jirtu naaf hin galu. Anammas sin jaalladha. Jaalala dhugaanan si jaalladha. Aannanitite dhadhaabaa akkuma jedhani anis obsaanan si eeggachaa jira. Akkuma xalayaa kana dhageesseen deebii jaalala kootiif akka laattu abdii guddaan qaba. Mootii koo hedduun si jaalladha. Atanaaf jaalallee gosa jalqabaati. Si dura nama hin jaalladheen qabu. Si booda sin jaalladhu. Mootii koo maaloo garaanatti hin jabaatiin jaalala kee naaf ibsi. Sin jaalladhaa jedhee lubbuu koo boqochiisi. Hedduun si mararfadha. Deebii keen eega. Jaalallee kee Shaatu Qaamaati Finfinneerraa. Kanan hedduu jaalladhu kan magaalaa Hoolotatti argamu
mootiidhaaf. Kobbortaa gaafa qorraa, waaroo gaafa dhaamochaa, halagaa gaafa kolfaa, haadhoo gaafa boo'ichaa jedhu mitiire. Nagaa kootis hin daganne. Si haa ga'u nagaaf nageenyi koo kan onnee koo irraatii maddee, tulluu qaxxaamuree, daandii dheeraa gabaabsee, konkolaataa koree qilleensaan baatamee, farda collee fe'atee, kosorruu caccabsee bosonuu dammaqsee, sibiraa naaf haa qaqqabu. Kabajamtuu fi jaallatamtuu kanin akka lubbuu kootiitti jaalladhu obboleettii koo Dastaa Morkaaf. Erga walirraa adda baanee wal yaaduu jalqabnee kaase hanga har'aatti waa'ee fayyaa keetiif akkam jirta? Fayyaa keetii alaa manni, sa'aa namni hundinuu nagaadha. Ani Waaqayyoon galanni haa ga'u malee si yaaduu irraa kan hafe dhibee tokkollee hin qabu. Dastaa ko, ati baga haadhoo koo naaf taate. Hedduun sitti gammada. Siinan boonas. Obbolaa 4 taanee dhalanne keessaa yeroo rakkina koo, yeroon ani abdii jireenyaa kutetti akka abbaa taatee na guddiste, akka haadhaa taatee na nyaachiste, akka obboleessaa taatee natti siiqxe, akka obboleettiitti ana waliin rakkatte. Qorra, aduu, rooba, dhoqqee, awwaara, nuffe, dadhabe otoo hin jedhin ana waliin rakkattee bakka ani kufee turetti siif uumaa koo Waaqatu harka na qabee ol na kaase. Haadhoo ko, baay'een si jaaladha, sin mararsiifadha. Ati anaaf dahoo koo, hirkoo koo, gaachana koo, gaaddisa koo, abdii jireenya koo fuulduraati. Har'a bakka rakkina koo qofatti kanan si abdadhu otoo hin taane jireenya koo fuulduraaf illee abdiin jireenya koo sirra jirti. Dasee ko, oolmaa guddaa narraa qabda. Anis hedduun galateeffadha. Oolmaa ati anaaf oolte garuu galanni kun qoftii wanta si quubsu miti. Anis Waaqayyo fayyaa naaf laatee mana sirreessaa keessaa na baasee oolmaa ati anaaf oolte kanaan nama deebisu naanaa godhu. Siifis Waaqayyo fayyaa siif laatee oolmaa harka kee kan har'a bakka rakkina koo keessatti ana waliin rakkatte kana nama fudhatu si haa taasisu. Dastaa ko, ilmi namaa takka dogoggoruun kanuma jirudha. 2-3 garuu fokkisaadha. Anis har'a mana sirreessaa seenus bakka attan badii koo irraa baradhee boruuf badii irraa of qusadhu ta'e barumsa guddaa naaf laateera. Bakka itti fira ofii fi halagaa eenyu akka namaaf gadduu fi eenyu akka namatti aanu iddootti baranidha. Dastaa, obbolaa 4 taanee dhalannullee kunniin bakka ani jirullee hin beekne. Ati garuu dhuftee na gaafachaa abdii guddaa natti horaa karoora guddinaa na qabsiista. Mee giiftii koo walaloo kana naa dhaggeeffadhu. Oolmaati naaf ooltee akkamittiin himu, callisee dhiisuudhaaf sammuun koon eeyyamu. Oolmaati naaf ooltee baay'ina ulfaataa, sammuun koo yeroo hundaa isa ni yaadataa. Aduu rooban jennee na waliin rakkattee, jireenya koo booriif dhadhaabbata taatee, bakka rakkinaattis na waliin rakkattee. Anis si abdadhee jireenya koo boriif umurii dheeradhuu nyaadhuuti naaf quufii. Hedduun si jaalladhaa jaalala obbolummaa, atis na jaallattaa jaalala dhugumaa. Oliif gadi fiigdee na waliin dhiphattee, dahoo guyyaa rakkoo hirkoo koo naaf taatee. Hedduun si jaalladhaa ati anaaf jiraadhu, Waaqni siif haa laatu umurii dheeradhu, Waaqni siif haa laatu umurii dheeradhu. Dastaa ko, waa'ee oolmaa keetii himee fixuuf dacheen Oromiyaan qabdu marti waraqaa taatee, mukkeen irra jiran hundi immoo qalama ta'anii osoo argamaniyyuu
waa'ee oolmaa keetii barreessee fixuu hin danda'u. Yeroonis nan ga'u. Yeroon waa'ee oolmaati naaf oolte sanaa qofaa koo taa'ee yaadu imimmaantu na hudha. Gorsa ati na gorsitu, gochaa ati naaf gootu, yaada gaarii ati naaf qabdu natti mul'ata. Garaa laafina kee, rakkina namaa jibbuu kee, bakka rakkinaatti nama bira dhaabbachuun kee kennaa Rabbi siif laatedha. Dastaa ko, egaa waa'ee oolmaa kee anis himee fixuu hin danda'u. Hanga ijaan wal agarrutti nagaan naaf ture. Obboleettii koo kan hin baay'ee jaalladhu, kan yeroo rakkina koo na cinaa dhaabbattee jirtu, kan godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Jaardagaa jaartee ganda Saggoo bakka addaa Dambiitti argamtu Dastaa Morkaaf, obboleessa kee kan baay'ee si jaallatuu fi si abdatu Jireenyaa Morkaarraa, mana sirreessaa godina Horroo Guduruu Wallaggaa bulchiinsa magaalaa Shaambuurraa. Duraan dursee si haa ga'u nagaan koo, harmee koo kanan akka lubbuu kootiitti jaalladhu Arakkaashiif akkam naguma harmee koo. Waa'ee oolmaa keetii maalimee maal akkan dhiisuun beeku, hedduun si jaalladha. Galanni haadha ofii himamees deebi'ee siin dhumu. Jecha jaalala haadhaa ibsus akkamitti akka argatan hin beeku. Simbirroon waaqarra balaliitu, indaanqoon lafarraa waa funaannattus ijoollee ishiitiif waan gaarii yaaddi. Haadha ko, simbirroon illee afaan isheetii baaftee ilmoo ishii gorshiti. Na ajaa'iba. Haadha ko, kanaafin jaalala haadhaa akkamitti ibsuu jedheem namaaf bineensa hin qabu. Haati uumama addaati, kan ofiif hin jiraanne, kan dhala isheetiif jiraattu. Ati sanaaf akkasuma. Jechan ittiin jaalala kee ibsuun qabu. Jechuun addunyaa kanarraa osoo hundumtu walitti qabamanii jaalala nanisiif qabu ibsuu hin danda'ani. Harmee ko, lubbuu koo siin jedhu ati lubbuu kiyya siinan jiraadhe. Harmee ko, ati bu'uura jireenya kooti. Kanaafan harmee koo ati lubbuu kiyyaa siin jedha. Harmee, oolmaan kee inni keessa kooti yoomillee hin banne yeroo abbaan keenya nurraa humna waraanaa deemee waggoota 10 akka haadhaattis akka abbaas taatee rakkoo keenya hundumaa qofaa kee qooddattee nu guddifte yoomiyyuu taanaan irraanfadhu. Harmee ko, kutannoon kee na ajaa'iba. Innati nuuf jettee roobaa fi aduu, qorraaf bubbee, beelaaf dheebuu hundumaa dandeessee nu guddifte yoomiyyuu jakoo duraan badu. Harmee ko, ofii daalachooftee nuun dibata nu dibda. Ofii keetiif beeloftee nuun nu qobsitee beela nu baafta. Harmee ko, ofii keetii daartee nuun nutti uffisaa turte. Haadha ko, maalan jedhare jaalalan siif qabu akkamittan ibsa. Harmee ko, ati tiruu kooti. Har'a sababa keetiin nama ta'eera. Oolmaa kee deebisuudhaafis daandii irra hin jira. Harmee ko, yeroo hafi kanatti Waaqayyo umrii fi fayyaa siif haa kennu. Kanan isa kadhadha. Dhamaatiin kees kunoo daraaree firii isaa arguuf jirta. Harmee, firii arguu qofas miti, yeroon booda dhamdhamuuttis jirta. Rabbiin siin haa qaqqabu. Harmee ko, qoree fi gufuun siin argatin. Haadha ko, hedduun si jaalladha. Fayyaanaaf ta'e. Harmee ko, kan magaalaa Asallaatti argamtu Arakkaashiif intala keetiidha. Yuunivarsiitii Finfinneerraa. lakkoofsa saanduqa poostaa keenyaa 2919 xalayoota nu dhaqqaban kanarraaf jennee walitti qindeeffannee hagammaatti kan isin dhaggeeffattan ture.
Eeyyen yaada keessanis egaa karaa lakkoofsa bilbilaa keenyaa duwwaa 2211 duwwaa 860 fi 861 irratti nuuf erguutti dandeessu. Akkasumas karaa ergaa gabaabaa 8330 yaada qophii dambalii jaalalaa irratti qabdan nuuf barreessuutti dandeessu. Isammoo abbootiin dabaree istuudiyoo jiran yaada keessan deebisanii kan isin biraan ga'an ta'a jechuudha. Kan har'aaf jennee kanuma irratti goolabuuf jennaaf obsii wanti nu hafee jira. Eeyyen egaa keebeekii amma wanti nu hafee yoo jiraate dhaggeeffattoota keenyatti nagaa dhaammachuu qofa natti fakkaata. Hayyee egaa amma ammaatti waliin turtanii nu dhaggeeffachaa yaada keessan karaa bilbilaa fi ergaa gabaabaan kanneen nu biraan geessan maraaf galanni keenya guddaadha. Torbee dhufu qophii dambalii jaalalaa kan biraatiin walitti deebina kan isiniin jennu gaa obsii fileef keebeekii mul'ataati. Qophicha gulaaluutiin ammoo kan nu faana ture Sintaayyoo Xilahuun ture. Hanga torbanitti torban jaalalaa isiniif haa ta'u. Nagaatti. ilma koo sin jaaladha. Dhala koo sin jaaladha. Ijoolleen keessan ifa gahaa ta'een akka qo'atan maatii keessan wajjin dukkana halkanii irraa akka adda baatan yookaan bilbila moobaayilaa keessan yeroo barbaadanitti mana keessanitti chaarjii godhachuuf kan isin dandeessisu. Soolaarii qulqullinaaf jabina qabu bitachuu ni barbaaddu? Oomishni soolaarii tajaajila barbaadaniif bittan hubummaa kan qabu ta'uu isaa mirkaneeffadhaa. Bara tajaajila ilaallate daldala irraa odeeffannoo sirrii fudhadhaa. Qulqullina isaatiin sadarkaalee qulqullina Itoophiyaa kan guutate ta'uu isaa hubadhaa. Waa'ee oomishota soolaarii qulqullinaan sadarkaa qulqullina Itoophiyaa guutanii biiroo bishaanii enerjii fi albuudota oromiyaa itti gaafatamaa adeemsa hojii obbo Amansiisaa Tsaggaa'ee akkas jedhu. Meeshaaleen soolaarii sadarkaalee qulqullinaa Itoophiyaa guutan amanamoodha. Meeshaaleen soolaarii kuni hunduu wabummaa kan qaban waan ta'eef yeroo binnu daldalaarraa waraqaa wabummaa fudhachuu qabna. Odeeffannoo dabalataa argachuuf biiroo enerjii naannoo keessanii argamutti goraa. Akkasumas waa'ee oomishota soolaarii qulqullina isaanii eeganii beekuu yoo barbaadan 8875 irratti tokko barreessaatii ergaa. Soolaarii qulqullina qabu jireenya fooyya'aadhaaf Lighting Africaadhaan kan dhiyaate.